jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Iyoot akkam jirtu fayyaa keessanii ani galata Waaqayyoo obboleettiin keessan jiraan isiniin jedha isinis baga jiraattanii qaalii fi gaariiwwan obboloota koo warra nan beekne fi sabboontuu Arsiin jedhama warra na beektan silas na beektanii nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedheen jira har'a mana Iyootitti argameen jira obboleettii kiyya Iyoot baga gammaddee baga guyyaa dadhabbii kee fireesaa argitee jechuudhaaf karaa mana Iyootitti argamee jiran isiniin jedha obboloota koo obboleettii kiyya Iyoot karaa mana keetitti na affeertee akkan ittiin karaa kanaas jajjabeessuu naa kennu keetiif hedduu tokko galatoomi carraa naa kennu keetiif isin jedha akkasuma immoo maatii Iyootiin illee nagaa jedhee jira irra deebiidhaani baga nagaa taatanii Iyoot obboleettii tiyya baga gammaddee baga guyyaa dadhabbii kee fireesaa argitee baga Waaqayyo si gargaaree isin jechuun jaalladha namni tokko yeroo dadhabbii isaa fireesaa argu hamilee ta'aa fi akka karaa fuulduraatti deemu ta'a akka jajjabaatu ta'a kanaaf baga Waaqayyo si gargaaree baga gammaddee ulaagaa YouTube hunda isaa guutte bakka kana ga'eechee argamuun kee anaaf gammachuu tokko sin jedha obboleettii koo akkuma san immoo maatii Iyootillee warroota ishii faana dadhabaa turtanii warroota ishii jajjabeessaa turtanii warroota sheeriidhaan laayikiidhaan ishii jajjabeessaa turtaniin galatoomaa isiniin jechuun jaalladha obboloota koo hirmaannan keenya wal guddisuun keenya guddisni keenya baay'ee tokko hedduu tokko namatti tola jajjabaadha abdii hin murinaa isiniin jechuun jaalladha obboloota koo obboleettii keessan ammallee immoo ulaagaa YouTube guuttee monetaayizii taate malee ammallee gargaarsa keessan biraa hin hafinaa beeksisa ishii daawwadhaa fi sheerii godhaa fi yaada ishiin qeeqa qabda yaada qabdan immoo sanduqa ishii jalatti barreessaa fi waan sirreessuu qabdus yoommoo wanta hojjettu keessatti dogongora qabaattes jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha obboleettii tiyyaanis immoo jabaadhu hin jammarte malee hin xummurre Waaqayyo si haa gargaaru isin jechuun jaalladha obboloota koo immoo warroota ganaa monetaayizii hin ta'in ganaa sabskiraaybii xixiqqoo qabdaniin illee abdii hin murinaay bakka guddaa geessanii jajjabaadhaa namni ka'umsa isaa beeka malee dhuma isaan beeku waan ta'eef jajjabaadhaan isiniin jedha wala hajabeessinu wala hammannu wala hajaallannu yoo nuti wal jaallannee wal hammanne ta'e bakka guddaa ga'uu dandeenya obboloota keenya warra hin guuttatanillee gargaaraa sa'aatiidhaan illee sabskiraayibiidhaan illee wal bira dhaabbadhaa isiniin jechuun jaalladha jajjabaadha hirmaannan keenya amma haalli amma irra jiru baay'ee tokko namatti tola hedduu tokko nama gammachiisa isiniin jedha obboloota koo qaalii fi gaariiwwan kiyya egaa waan gaarii akka irratti hojjettu rakkataa kee akka gargaartu biyya kee akka guddistu abdii guddaa si biraa qaba Iyootiyyee dhaloota boruutii waan gaarii hojjette akka dabarsitu abdii si biraa qaba har'aa fi mana namaa keessa teessee haala si mijaa'es haala si mijoofnes hunda isaatu gaggeessite bakka kana ga'uun kee waan guddaadhaanaa fi guddinni kee guddina kootii obboleettii koo jajjabaadhu isin jedha obboloota koo hundumti keessanuu jajjabaadha warroonni yuutuubara dalaydan hundi keessanuu jajjabaadha isiniin jechuun jaalladha bakka guddaa geenyee waggaa har'aa immoo nama 100,000 ga'ee mul'atu rabbiin waa taasisu nama milkaa'u rabbiin waa taasisu isiniin jedha egaa bakka haalli keenya amma haalli hojiin amma ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo irratti baanii hojjechaa jira waan nama boonsuudha har'a biyya namaa keessa faffacaanee hanga yoomititti biyya namaa keessa facaanee jiraanna boru biyya keenya keessa gallee biyya keenya guddisuu rakkataa keenya gargaaru maatii keenya wajjin akkuma biyyoota biraatitti jiraachuu dandeenya isiniin jedha obboloota koo rabbi si wajjin haa ta'u jajjabaadhaa obboleettii keessanillee jajjabeessaa qeeqa qabdanis akkuma san koomentii jalatti barreessaa wal guddisaa isiniin jedha dhaamsa obbolummaa kootiti Waaqayyo si faana hayaasa'u warrootan guuttatiin illee amshiraadha isif faana jirra
isiniin jedha jajjabaadhaa galatoomaa. Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Hiyoot YouTube akkam jirtan maatiiwwan Hiyoot fi daawwattoonni Hiyoot YouTube fayyaa keessanii ani galata waaqayyoo naguma koon jira har'a mana Hiyootittan argama warreen nan beekne ani Masii Kabbeeti egaa akkuma beektan obboleettiin teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu Hiyoot YouTube yeroo darbe dadhabbina ji'a meeqatiin dura faajii ishii dadhabbii ishii kan ji'a meeqa uggaalee namatti fudhachuu danda'a haala warri YouTube keessa jirtanii beektan waan ta'eef Hoggaan hunda keessa dabartee gammachuu ishii waliin qoodachuufan asitti argame egaa obboleettii koo Hiyoot baga gammadde siin jedha Hiyoot baga waaqayyoon firii dadhabbina keetii kan haala ta'uunis haala hin taaneenis keessa dabartee bakka kana akka geessu waaqayyoon baga si gargaare siin jechuun jaaladha obboleettii koo baga gammadde siin jedha gammachuun kee gammachuu keenya hundaati baga gammadde siin jedha irra deebi'eetu baga gammadde baga waaqayyoon guyyaa kana si argisiise guyyaa kana arguuf wanta guyyaa kana ka arguuf waaqayyoo gargaarsi waaqayyoo keessa waan jiruudha fi namni immoo waan tokko yaada kan itti nama xumuru waaqadha baga waaqayyoo si gargaare siin jedha baga dadhabbina kee firii dadhabbina keetii waaqayyo si argisiise siin jedha egaa Hiyoot hin jalqabdee malee hin xumurre ganaa waa baay'eetu si eeggata gara fuulduraattis jabaattee akka hojjettu abdii guddaan sirraa qaba jabaattee maatii keetiifis firoota keetiifis biyya keetis nama bu'aa buustuu jedheen sitti abdadha dhugaa baay'ee tokko si gammadee jira jabaadhu siin jedha karaa kootinii egaa daawwattoonni Hiyoot YouTube illee jayyotaan har'a obboleettii keenya kana har'a kophaa ishiitii miti kan as geesse dadhabbina keessantu keessa jira namni tokko kophaasaa bakka tokko gahuu hin danda'u dadhabbinni keessa illee keessa jira waan ta'eef isinillee baga gammaddanii isin